Raadiyoo Simbirtuu. Har'a mudde 22 bara 2016 yeroo hundumaa guyyaa kamisaa immoo kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma yennaa kan dura oduu sin dhageessifna isaa booddee sirba tokko sin affeerree gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aa immoo keessummoota 3 qabna. Keessummoonni keenya maalirratti xiyyeeffatanii dubbatu laata? Mee achuma waggaa geenyu waliin ilaalla. Akka itti gammadanii abdii keenyadha. Amma gara oduutti. Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessaa namoonni hidhaa keessa turan gariin isaanii kaleessa gadi gadhiifamani. Warreen gadhiifaman kun warra mooraa waraanaa Awwaash Alaagee fi Birshadaqoo keessatti hidhaa turanidha. Warri gadhiifaman kun meeqa akka ta'an ifatti hin beekamne. Oromoonni xollaayitti hidhaarra turan 435 har'a gadi gadhiifamu jedhameetu abdatama. Bulchaan bulchiinsa manneen hidhaa Oromiyaa obbo Tsahaay Balaay kaleessa xollaayitti argamanii yeroo dubbatan warra hiikamu jedhaman kana biraatii kan hafan Oromoonni 1565 irratti manni banamuuf deema. Obbo Lammaa Magarsaa pirezidantiin Oromiyaa ammoo yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa nagaa waaraa deebi'ee bu'aa jira. Hidhamtoonni amma hiikaman kunis akka badii isaaniitti hin deebineef barumsa akaakuu 3 fudhachuu dubbatani. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalanyis gama isaaniitiin kaleessa yaaduma kanadha kan isaan xollaayitti dubbatan. Humnoonni tikaa Itoophiyaa Feesbuukii fi Waatsaappii Oromoota hidhamaniin ragaa irratti funaanaa jiru jedhame. Oromoota yeroo ammaa manneen hidhaa Finfinnee keessaa baatuu fi bakkoota gurguddootti hidhaa jiran cufa isaanii jalaayyuu moobaayiliin isaanii fudhatamee harka warra tikaa jira. Bilbila sanarraan Waatsaappii fi Feesbuukii maqaadhuma namoota hidhaa jiran sanaatiin warra isaa wajjin hidhata qabu jedhanii shakkanitti barreessaa jiru akka maddeen keenya jedhaniitti. Feesbuukiin hidhamtoota sanaas yeroo hedduu banaa waanta jiruuf namoonni itti fakkaatee yeroo isaan quunnamanii fi warri tikaas gama isaaniitiin dursanii namoota quunnamtittiin qabu jedhanitti barreessuudhaan waan isaan deebisanii fi sana akka ragaatti mana murtii irratti dhiyeessaa jiru jedhe oduun nu ga'e. Kanaaf maqaa namoota hidhaa jiran sanaatiin namoonni akka isaan itti barreessinee fi karaa Feesbuukis ta'e Waatsaappii akka isaan hin quunnamne kan jedhu dhaamsa hidhamtoota Oromoo manneen hidhaa Finfinnee fi bakkoota adda addaa jiranii nu qaqqabedha. Mootummaan Itoophiyaa sooressa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas irratti fiilmii sobaa hojjechaa jira jedhame. Humnoota tikaa Faanaa Biroodkaastii fi dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa waliin ta'uudhaan obbo Dinquu Dayyaas fincila uummataa keessa kan harka qaban fakkeessuudhaaf halkanii fi guyyaa gareen ijaaramte tokko sochiirra jirti akka oduu nu gaheetti. Obbo Dinquu Dayyaas qawwee bitee fi maallaqa mootummaan ittiin kufuu danda'u nuuf kenneera akka jedhaniif hidhamtoonni Oromoollee isaan irratti akka ragaa bahaniif fiilmii amma qophaa'u jiru kana keessatti dirqamni itti kennamee jira jedhe oduun nu ga'e. Kun marti obbo Dinquu Dayyaas tokkicha Oromoo bahee fi Oromoo rakkataniif kan isaan quuqaman waan ta'eef ittiin sababeeffatanii qabeenya isaanii saamuufidha jedha oduun nu ga'e. Kanaaf Oromoon bakka jiruyyuu kanarratti dammaqee akka eegu kan jedhudha dhaamsi sabboontota Oromoo irraa darbe immoo. Godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee Dida'aatti diddaan gabrummaa torbee kana keessallee hin dhaabbanne. Godinicha keessaa fincila xumuroo gabrummaa keessatti hirmaattaniitu jedhamanii hidhamtoonni aanaa sana keessatti hidhaarra turan hangi tokko dilbata darbe miliqanii. Hidhamtoota sanaan baasanii midhaan mana hidhaa sanaa haamaa jedhamanii yeroo bahan osoo uummanni keenyu dhumaa jiruutii midhaan hin haamnu jedhanii fincilli ka'ee hedduun isaanii miliqaniiru jedhe maddi qeerroo achi ture ijaan argee oduu kana nuun ga'e. Lakkoofsaan kan hin beekamnes wayituma sana rasaasa qawwee mootummaa keessaa irratti dhukaateen kan dhahamanis turaniiru jedhe maddi keenyi kun. Dhumarratti kaleessa galgala magaalaa Hamboo keessatti waraanni nama reebaa bule. Halkan guutuu karaa magaalittii keessarra namni deemaan turre. Gudar Amboo fi Baakkoo Tibbeetti diddaan gabrummaa ammas hin dhaabbannee jedha oduun nu ga'e. Maddi keenya akka jedhutti manneen barnootaa Baakkoo Tibbee fi Amboo keessatti wixata darbe barattoonni fincila kaasanii ture. Agaaziin itti naanna'ee waan isaan sodaachiseef akka qabbanaa'uu ta'e.
Gudaritti immoo waraqaan qabsoo itti fufna jedhu magaalattii keessatti raabsamaa ture. Hidhamtoonni Oromoo marti hiikamanii qawweetiin ukkaanfamnus qabsoo keenya hin dhiifnu kan jedhu ofirraa qaba ture waraqaan raabsamaa jiru akka oduu nu ga'eetti. Magaalaa Amboo keessatti roobii kaleessa galgala komaandi poostiin nama arge cufaa karaarraa reebaa buleen. Karaarra namni deemuun illee dhorkaa ture jedhe maddi keenya. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii maraatti dabarra. Ayebo yao ayebo geseka adante nyadau enante nyadau adame sadau olente nyadau Adantenya Dawiti, Adantenya Dawiti, Hawa, Heber, Mudde 17 fi 18 bara kana biyya Ingilizii magaalaa Londanitti korri beektota Oromoo tokko gaggeeffamee ture. Hayyoonni Oromoo Awurooppaa keessa jiraatan walitti dhufanii waa qopheeffataniitu Adiis Oromoos irratti affeerratanii ture. Maqaa neetwoorkii qorannoo Oromoo jedhuun. Neetwoorkiin qorannoo Oromoo kun maaliin ilaata? Kaayyoo yookaan mul'anni isaa maal kan jedhudha? Obboleessa moo masaanuu waldaa qorannoo Oromoo yookaan OOSA isa Ameerikaa jiruuti? Eessatti maal gochuudhaaf deema laata?
kan kanaaf kan kana fakkaatan gaaffilee adda addaa namoota jaarmiyaa sana hundeessanii hoogganaa jiranii fi qorichallee qopheessan keessaa warra qorannoo irratti dhiyeessanii fi akkasumas nama irratti hirmaatan yookaan immoo irratti argaman keessummaa taasifneera dubbifneeni. Dhaggeeffattoota keenya kun qophii imalaati. Keessummoota keenya kana mo'ita walga'iin sun gaggeeffamaa ture irratti bakka walga'ii irratti wanta isaan dubbifneef duubaan sagaleen dhaga'amuu ni mala. Kanaaf qulqullinaan qachuus qophii keenya har'aatiin duraan dursinee dhiifama gaafanna. Dura warra neetwoorkii qorannoo Oromoo kana hundeessanii gaggeessaa jiranii fi marii sana qopheessan keessaa tokko ka ta'an Dr. Ilfinee Uddeessaa isiniif dhiyeessiname. Dr. Ilfinee guddaa galatoomaa yeroo keessanii fi mee akka ka'umsaatti maaliif jaarmiyaa kana ijaaruun barbaachise? Wanni inni dhaabafee fi seenaa Oromoo, afaan Oromoo, aadaan Oromoo, siyaasa Oromoo qorannoo irra godhanteeti akka biyyi beektu akka nuutu akka dansaa hubannu hin godhanne osaa tokko callaa qabna. Kanaafi addee jirrutti karaa Awurooppaa kana adoo walitti deebinee waa akkanaa kana jajjabeessinee babal'innee gaaffii jedhutti ka'ee akkasiin waa akkanaa kana irratti qorannoo hojjannee namoota garaagaraa affeerree wanni akkanaa kun beekumsi kana wal qoodame kun maxxansuun kun akka inni jajjabaatu babal'atu godhuuf jennee qopheessinee akkasitti deebisaa jirra. Neetwoorkiin qorannoo Oromoo kun obboleessa waldaa qorannoo Oromooti jennu akkas? Tokkocha walittuma jira. Waliin hojjannaayyuu waliin gaafa qaraa yaadi kun dhuferraa kaanee isaanii wal qunnamaa isaallee nu jajjabeessa muuxannoo isaanirraa fudhata akkasii walii hojjanna tokkuma waan addumattee jiraanneef malee maqaan yaadii fi halchaan qabnu tokkuma. Eessatti kan galmaa'ee jiru waldaan kun? Asi London keessa galmaa'ee. Yoomirraa kaaseetu? Baran giddaa kanatu 2015 sana. 15. Eenyu warri kana hundeessanoo? Nuti namni waan kana hundeessine namoota hedduu dura ta'an Dr. Gizaawu Tassiisaati, itti aanee obbo Gosaayee Fiidhaati, ani Dr. Ilfinaa qindeessaa boordii maxxansiisaati yookiin editooriyaal boordiiti. Addis Saalem dheeressaa ammoo horii qabdu kenna. Namoonni biraallee kan qarqara hedduu jira. Namni akka tokko tiimii kana walitti qabee sochoosaa jiru nama kana. Maal arguu barbaaddu yeroo gabaabaatti yookaan yeroo dheeraa keessatti kaayyoon keessatti? Yoo barbaannu seenaan kennaa, aadaan teenya akkuma duraan jedhe kuni qabeenyi kennaa, wanni biyya teennaa awwaalanteerti hin beekantu. Haa beekantulleen sirriitti hin hojjetanne wanni keenya yookiin dhofamee jira yookiin akka hubannoo namni hubanne godhamee katabame. Fakkeessinaaf seenaa kitaabota seenaa innaa as ilaaltu kan warra absiinee afaan katabame ijjuma karaa sirrii akka hin ta'in hubatama. Yookiin kun ammoo akkanumatti dhiifameera. Ammaan mucaa kiyya waliin walaloo fa'aa naannoo Gujiitti wal taqannee walaloo siyaasaa kan wal taqannee dhiyeessine. Nama hedduu ajaa'iba jedhe hin dhageenyee hin beeknu waan akkanaa kana lafa san keessa Gujii keessa wanni akkanaa deemu waraanni akkanaa deemee akka ture walaloota akkanaa baatee akka turte jedha. Gara kaanii ammoo wanni wal fakkaata. Walaloota nu achi wal taqannee tiimiin achi yeroo finqilii achi Gujii keessa akka bakka dhibiillee akka ka'ee ture akka wanni muuxannoo nu keessa darrine wal fakkaattu hubannaa guddoo nuu kennite wanni kun. Kanaaf waa akkanaa kana baanyee yoo qorannee nuti yaggad baannee ifiifuu hubannee ormalla kan nu hubatu goone callaa eenyummaan ta'e na mul'atti. Abbaan biyyoomaa ka'e na mul'atti. Qabeenya dandeettaan ta'e na mul'atti. Sanii achi immoo namatti waan kenna nuu hima. Namni waan kenna si himu kun akka saa tolutti hima malee akka si toltutti yookiin akka dhugaatitti himuufa dhabuu danda'a. Kanaaf nuti waan kana harka keenya keessatti deebinneeti beekumsa jiru civilization beekumsa nuti qabnu kana akka addunyaa hubattee danda'u gabbaanyee akka dhiyeessinee dandeenyu kana gooliin keenya guddaan ammallee ijoollee ta'ennallee irra dabarsu dhaloota duubaa dhufu akka isaan waan awwaalame kana bahee isaan dhaganii fedhii guddoo agarsiisanii duraatti caala waan kana itti qoratanii hojjetan. Nami seenaa fi hin beekne, nama aadaa fi hin beekne, nama afaan fi hin beekne waan biyya fi beekee waan dhimma biyya fi sana murteessee danda'u qooda guddaalee keessaa fudhatee danda'u. Kanaaf waan kana hojjetuuf halchaan tana.
Akka walii galaatti neetwoorkiin qorannoo Oromoo kan inni arguu barbaadu seenaa hambaa achi dhuftee duudhaa Oromoo wanta Oromoof Oromummaa calaqqisan kan dhokatanii hafan yookaan kan hin himamne gadi baasna ka jedhudha. Akkasii. Sirri. Bifa kamiin kan isin gadi baaftan amma gaafuma walgahii gaggeessitan qofadha namatti dhiyeessitu moo bifa kamiin kan isin qorannoo keessan kana wanta Oromoo hin himamne, hin argamne, hin dhagahamne dhokatee jiru kana kan gabaatti dhiyeessitan yoomidha yookaan bifa kamiini? Bika ammatti hin deemnu kun itti kaatuma waan ta'eef namootumaa fi haala nu mijaa'een asii waan dhaggine asuma wodhaanne garuu durana wanni wodhaannu tattaaffiitti godhaa jirru sabi keenya guddaan biyya jira Oromiyaa keessa jira kanaaf Oromiyaa namoota keenya biyya jiran wal qabanne aadaan illee seenaan illee ta'e wanni kuma biyya waan jirtuu fi warra biyya jiruun wal qabanne qaamaan dhandhee walii haasofne walii qorannaa gooneefu bilbilaan gooneefu karaa Skype kanaan gooneefu online karaa virtual learning environment jedhan kana karaa kompiitaraa karaa internetii kanaan gooneefu karaa dandame gumaan odeeffannoo jiru walii kennuu walii dabarsuu wal qarqaaruu wal jajjabeessuu kana fedhiin teennaa yuunivarsiitota biyya jiran keessattuu Oromiyaa keessa jiran walii hojjetu akkanaa kana wanni nuti itti murannee itti hojjetuuf kaaneerru namoota hedduu wal dubbinneerra fedhii guddoo qabanii itti tattaafannee waan kan horkiin ganneen adii godhe. Maxxansuu irratti fakkeenyaaf waldaan qorannoo Oromoo barruulee maxxansee baasuu qaba. Isin qorannoo keessan gabaa addunyaatti dhiyeessuudhaaf karoora qabdu? Karoora guddaa qanna'eeti amma qorannooti asii dhiyaatanii afaan Oromootiif afaan Ingiliffaatiin dhiyaatanii durana afaan dhibiilleen nuti akka malee wallaalannee irraa nuti akka malee dhorfamnee jirra nuti wanni keenya faayi keenya guma awwaalamee turee jira kanaaf afaan ittiin fayyadamuu dandeenyu gumaan akka wanni keenya kun beekantu godhuu qabna. Biyya feetee afaan kan Ingiliffaa kan Faransaay kan Jarman kan Noorwee ama ta'e gumaanuu akka qorannee dandeenyu akka maxxansinee dandeenyu akka koorsii garaagaraa fa kennuu dandeenyu kana hajjaan ta'e tokko digirii dippiloomaa akkama ta'e gumaan akka barsiinee afaan keenyallee ta'ee aadaa keenyallee ta'ee wanni kun guma akka gabbaatu. Nuti ilma namaatiif qooda guddaa kennineerra beekumsa guddaa kennineerra kennaa ta'e tana akka biyya hubattu akka isaan beekan. Akka ammoo caalaa dhufanii qorannaa irra godhanii karuma kunoo gujiitii habooranaa sanfaa akkasii addee jedhe malee sirni absiiniyaa balleessee ture nu harka. Kanaaf dadhameera wanni isaa guddaan. Kanaaf qotamee bahuu qabama faayisaa kan irraa dadhame kan irraa kukkutame kan irraa awwaalame. Kana tolchuu fi Oromoo jaalalamuti gochi dhibiilleen dhuttee qorattee kan nama gumaati jedhani amma. Faayi keenya kun kennaan keenya kun dandeettaan barnoota keenya kun kan Oromoo du'aamati Afrikaa hundaayyuu ta'uu danda'a. Addunyaa kennansa addunyaa tambaa addunyaati jedhani. Kanaaf walitti qannaa jechuun kun kennaa nuti addunyaa kennine. Isa kanatti bahee namu nu qarqaaree karaa qorannoo kanaaf barbaachisu yoo ta'e isaan babal'isuuf beeksisuuf yoo ta'e nu bira yoo dhaabatan beekumsaaf dandeetta qarqaarsa karaa barbaachisu gumaanii kama barbaada akkama ta'u kanaaf harka banannee saba dhibii waliin irra hojjetuun nuuf karaa dansaa waan hojjetu. Tole dhaggeeffattoota keenya amma Dr. Ilfinee Uddeessaa Bariisoo faana jirra. Kaayyoon keessa wal fakkaata waldaa qorannoo faana. Isinis waggaan kora gootu moo kora keessa jalqabaa kana gaafa muddee 17 18 gootaniit achumaan hafamoo akkuma waldaa qorannoo kana dhaabbataadhaan waggaadhaan gootu moo akkuma isinii tolettidhaan walitti dhuftu moo maanni kaayyoon keessan qorannoo keessan gadi baasuudhaaf yoomidha kan isin gadi baaftan kanaa booda amma uf labsitanii jirtan. Kaayyoon keenya tokko waggaa kun kan waan walirraa citaatii miti jenneerra. Adoo namallee dhanne yoo namni tokko lamaan callaallee dhagganne kan waggaa kun waan hafaatii miti jennee waliigallee jedhe kakanneerra. Inni nu amma guddoo gammanne nuti nama xiqqaa 10 moo'ii 20 dhufa jennee yaadne amma kunoo galma guuteera. Kama karaa kanaan. Naa baay'ee isiniif kaddansa. Akka baay'ee nutti baay'anii galatti nama kennaa fi namoota dhibii nu qarqaaranullee fi haa ta'u nutti akka malee baaniiran. Kana amma guddoo jajjabaannee hamilee jettuu dhagganneerra. Kanaaf amma galma guddaa nu barbaachisaa yaada jedhu jira waggaa dhuftuuf. Konferensii kana waggaa qopheessu kun ammoo akkuma hundi nutti tolteen akkuma qarqaarsi barbaachisaa ta'e nu dhaggameeni workshoopota gaggabaabaa tolchuu dandeenya koorsii barsiisuu gaggabaabaa tolchuu dandeenya piroogiraama garaagaraa onlaayini e-learningii kana gulaanii bittanneessuu dandeenya osaafaa waliin illee qunnamtii wal goone
Isaanis konferensoota waggaatti ennaa lama miiditeermimaanii fi waggaa tokko godhanii isaanirrallee gumaata guddaa godhuu barbaannanooti. Isaanii wal qarqaarree gurmuu walii teene isaan akka nu qarqaaran nullee akka isaan qarqaaru maaf jennaa hojiin tokko sabi kun tokko. Kanaafi addee seenee humna walii teenee jajjabeessinee hojjetuus barbaachisa. Kun wal dorgommoo wayii fa'aa miti. Wanni wal saamanu hin jirtu wal qarqaaranii horii hajjannaa. Tole namni miseensa isinii ta'u nama akkamiiti? Tokko wanni miseensa ta'u fedhii guddoo nama qabu nama dhufee akkuma garaan keenya laalatee aadaan keenya seenaan keenya afaan keenya barnoota keenya duuba hafeera miidhameera zeedhameera qotamee bahuu qaba mul'atuu qaba namni jedhu guma gochi feete ganna umurii feete guma nu waliin dhaabatuu danda'a. Kanaaf madaala isaa akka malee xiqqaa. Wanni kun hojjetamuu qabdi namni jedhe guma abbummaan fedhe nu bira dhaabatee nu waliin miseensa ta'ee nu gargaaruu danda'a. Miila dheereffattanii harka dheereffattanii gara Afrikaatti gara Oromiyaatti babal'isuudhaaf karoora qabdanii gara fuulduraatti. Karoora qabnaa karoorri kun harka hojiin ta'e tokko hojjetameera fakkeenyaaf yuunivarsiitii Jimmaa waliin yeroo 2-3 walgahii godhee jira ani biyya deemeeti. Yuunivarsiitii Bulee Horaallee walii akkasuma goonee. Deebiinsa akkamidha? Baay'ee gammachiisa. Yuunivarsiitii dhimmoota hedduu waliin dubbannee jirra. Akka malee gammada qabani. Isuma yuunivarsiitii Bulee Horaatiif Jimmaa irra as dhufuullee yaada konferensii kanarra dhaquuf yaada fedhii namoonni qabanu turanii garuu dhimmi garaagaraa rakkisaa ta'ee haala amma biyya keessa jiruun dhufuu hin dandeenye. Kanaafi dura caalaatti nama hedduun biyyaan dhufaa jennee adii kannaa namni haga ammaa waan kana dhaga'ee dhaabata sii dhaga'ee lakkii waan kanaan teene hojjettanii waan ta'aati mootii namni jedhee nutti mormii yookiin qeeqa wayii nu agarsiise tokko illee hin jiru. Waldaan keessan qorannoo inni baasu yuunivarsiitota fi kolleejjota manneen barnoota olaanoo Oromiyaa keessa jiru yoo qaqqabe nama hedduu barsiisuu dandeessu waan ta'eef hidhanni keessan cimee deemuu danda'a Oromiyaa guutuu qaqqabuuf karoora qabdu jechuudha akkama eegaltanii. Sirri'eeti itti keeyyaati sababa garaagaraatiif yuunivarsiituma ta'a itti keeyyataaf maaf jennaan haalli yuunivarsiitota keessa jiru qorannaa deemsisuu fi halchaa nuti qabnu tana hojiirra oolchisaa fi caalaatti. Fakkeenyaaf haayiskuuliin wal yoo ilaalte isaantu irra riizoorsii fi haala garaagaraa mijeeffatee qaba. Kanaaf yuunivarsiitota irraa jalqanna jenna. Achi garuu barnoota achitti hin dhaabatu. Wanni seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo addeen itti laaboraatoorii isaa yuunivarsiitii waamuti. Jaarsa jaartii irra jirti. Tapha ijoollee irra jira. Maanguddoo irra jira. Abbaa gadootaa irra jira. Kanaaf gadi bu'isa qaba. Wanni maxxanelleen akka namni sadarkaa irra jiru hubatee danda'u godhuu qabna. Hojiin teenna qormaata godhu purely academic or application real life irraa akka fagaatiin. Kun siyaasaan wal hidhateeti ka deemu. Kora jalqabaa kan neetwoorkii qorannoo Oromoo Londanitti gaafa mudde 17-18 godhattan. Namoonni haala gaanillee qorannoo dhiyeessanii jiran. Alagaan gaa jedhu nama Oromoon taane jechuukooti warri biyya Ingilizii irratti qorannoo dhiyeessanii jiran. Kanaaf yaanneeti akkuma namoota bebbeennuun dandeettaa isaanii ilaallee beekuma isaanii ilaalleeti ifitta yaanne. Kun akkanaa godhaa jirra kun sabi kun saba beekumsa waan baay'ee qabu nuti saba nama ifitta qabatu waan keenya namni baratullee hin barbaanna nama biraarra baratuu barbaanna. Kanaafi qorannoo keessan kana akka inni biyya faayidaa kennuuf fa'a walii qaddanii akka dhiyeessitan jennee namoota kana ifitta affeerree nutti ifitta yaa'an fakkeenyaan Dr. Edie jedhanii nama Xaaliyaanii tokko ture inni waan constitution irratti dubbate konseptii constitution in general dubbateeti akkamiin yaadi constitution kun ammallee kunoo ka'ee Oromiyaa keessallee waan constitution kana guutuu dubbatamaa jira moodeliin constitution alama kanarra jiru akkam jira. Oromoon immoo konstitushii akkamii adoo qabaatee irra gaarii fata'aa fi kam moodeloota garaagaraa keessa kanti caalaa aadaa isaatiin barnoota isaatiin fedhii isaatiin ji'oogiraafii isaatiin lakkoofsa namaa isaatiin kanti ta'uuf ifa danda'a waan jedhu dhiyeessee akkasiin waan kanarra haasawaa ture. Warri tokko waan barnootaa dhiyeessanii moodelii garaagaraati jira haala amma barnoota Oromiyaa keessa jiruun moodeloota kana keessa kanti. Barnoota akkamii adoo barsiisanii Oromiyaaf ta'uu danda'a waan jedhaa akkanaa kana warra kana affeerreefitti finnee waan dubbatan haala Oromootiif Oromiyaatiin walitti qabamu walitti siqu akka isaan godhan goonee akkasiin dhiyaataa ture. Mee warri amma waa'ee dhimma Oromoo kana dhiyeessan kun qorataniiru jechuudha duraan waa'ee Oromoo kana quba qabu jechuudha. Warri gariin qorataniiru warri gariin
qoratuuf amma qophaawaa jiru. Warri gariin akkasuma dhufaniituma nu dhiyeessan kanaa dhageenyee barannaa jedhanii akkasiin dhufan. Hirmaatanii kan ta'anii dhaggeeffatanillee jiru jechuudha adiin. Akkasii. Dhumarratti guddina keessan milkaa'ina keessaniif akka fiixaan ba'uuf dhaamsa yoo qabaattan. Wanni kun fiixaa baatee dandeettu yoo namni hedduun nutti birmate jalla. Yoo namni hedduun namatti birmate wanni jabaata hojiin fakkaatu hojiin nama tokko lamaan hojjetan ta'uu dandeenyellee akkuma xiqqaa akkuma kasoo tokko hojjetan ta'uu dandeenya. Ammallee yoo namni hedduun nutti bahe beekumsa isin dhiyaanne dhagganna. Waan namni lama sadii irraa barannee hin dandeenye nama hedduu irraa geenyaa takka abbaafama. Kanaaf namni raadiyoo kana dhageeffatullee ta'ee waan katabamee facaafamu jiru karaa intarneetiitti hordofullee ta'ee wanni cubboo jennee gaafannu kadhannu haga dandeenye namni jiru duuchiin yaada ta'eefu waan katabinuu dhiyeesseefu dhufee barsiiseefu karumatti tole yaada kana hojiirra oolchinee babal'innee guddinee dandeenyuun tuffatuu dhabuun yoo wal bira dhaabannee akka malee dansaa ta'eeti. Deemtuun isinirraa laatte addeetan adoo kana yaadattanii adoo karaa kana gortanii waa akkana adoo kana jettanii adoo ebaluun qunnantanii akkana adoo jennee nama karaa karaan gurraa fi ila walii ta'ennee wal jajjabeessine waan tuffatame waan xiqqaate waan laafe akkasiin sirrootti goonee jenne waa hedduu hojjennee dandeenya waan dansaa hojjetame ittiin boone. Amma gadaa kun yennaa inni galmaa'ee gammadi keenya daangaa qabu miti. Wanni kun hin teetu adoo jedhee namni gaafa sa'addii kutatee yookiin namoonni duubaan dhaga'anii itti dabalamaa waan san qindeessanii akkasiin galmootti godhaan addii kutatanii itti dhiisanii raatanii gammada adda dhagganne. Nu duwwaa miti namni ilmi namaa adda dhaggate kana hin dhannatu turre jechuudha. Kanaaf fakkeenya guddaa nuti osaarraa barataa isaan wal qarqaaraa walitti hirkannee dhaannuuni yoo osaan dura harka tokko ta'ee raate amma harka lama ta'aa deemaa waan deemnuufi. Kadhibiillee ifitti ta'ee dabalee godhuufa dandeenya ta'a. Nuti saba as dhiyaatu miti nama saba guddaa wanni keenya dheedhii lafa jira qoratamee jiru katabamee jiru viidiyoon bahee jiru kanaaf addee jirru nuguma haa birmannuuti jedha kanuma gabaattutti isinillee waan kana akka nama hedduun dhaga godhiisaa fi nu qunnantanii na gaafattuun yaada keenan wal qoodamuun qarqaarsa guddaa tokko waan isin qarqaaru eebbifamaa pirogiraama keessan kanillee dansaa jittiin jabaadhaa isiniin jedha kun karaa nuti guma yoo dhaan kanumatti nu guddisa. Dhaggeeffattoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo kora sanarratti namoota qorannoo dhiyeessan keessaa nama tokko qabannee jirra. Dr. Alamaayyoo Kumsaati isaan kun. Neetwoorkiin kun baay'ee waan nama dinqisiisudha. Durii nuyi gaafa bartuu turre Jarmaniidha. Seentariin amma galata isaaniif haa ta'u asitti la'uu wal arginee Oromoon wal guuree iddoo kanatti saayintistoota isaa fidee wal barsiisa kun gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Namni argame baay'eedha. Hayyooti immoo amma keessa Emeritus Profeesorii Makuriyaa Bulchaa namichi biyya lafaatti beekamu soosiyoolojistiin tokko Deenis Ismiizi argamee waraqata nuu dhiyeesseera. Egaa qorannaa adda addaa irratti kan dhiyaate karaa afaaniitiin amma kan nuu dhiyeesse isa dhumaa Dooktarii Kabbadee Hordofaa Jaankoo nama baay'eedha. Akkuma ispeeshaalaayizeeshinii isaaniitti akkuma muuxannaa beekumsa isaanii kanaaf baay'ee nama dinqisiisa. Milkaa'eera jennu korri jalqabaa kun. Baay'ee milkaa'e. Qabxiileen yookaan mata dureeleen guyyaa lamaaf irratti mari'atame yookaan hayyoonni dhiyeessan yoo cuunfame siyaasa, dinagdee, hawaasummaa, aadaa, afaan, seenaa kanatti eessatti ramadamu baay'eensa? Hunduma kana qaba. Inni tokko ikoonomistiidha, inni tokko filoosoferiidha, inni tokko waa'ee afaanii irratti, inni tokko globalization irratti namichi Ingilizii kan dhiyeesse Profeesor Makuriyaanii seenaa wallaansoo qabxoo Oromoo amma yoonaatti kan inni dhiyeesse. Ani immoo kan inni dhiyeesse Oromoo National Memory yookiin immoo Oromoon seenaa isaa keessatti waan darbe maal yaadata kan jedhu. Kanaaf adda addatu dhiyaate akkuma professionii isaatti namni keessaayyuu immoo kan nama gammachiisu namni tokko Ilfinee kan mammaasa jaarsotaa fidee kan inni dhiyeesse
baay'eedhatu nutti tole maaliifi jaarsi Oromoo akkamitti sistemii kana ilaalasa jedhu. Quuqama afoolaatiin akkamitti ibsatu jibbaa garbummaa sirnoota darban keessatti Oromoon afoolaan akkamitti balaaleffataa ture ka jedhu. Mammaassaan, geerarsaan, jechaan karaa adda addaatiin kan inni ibsataa ture. Qorannoon kun maal fayyada gara fuulduraatti jettanii yaaddusi? Oromoodhaaf maal fida yookaan Oromiyaadhaaf maal fida yookaan qabsoo amma gaggeeffamaa jiru kana keessatti hidhata qabaa yookaan boru Oromiyaan akka biyyaatti uumamuuf deemtu keessatti gumaacha inni qabu maa inni? Gumaachi inni qabu jalqabaa of gurmeessinee beekumsa adda addaa walii qabnu walii hirree akkamitti saba keenya gargaaruu dandeenya kan jedhu amma isa irratti dhiyaateera Oromoon diiyaasporaa kan jedhu. Nu goonu waan sadii namni ala jiru. Tokko rakkoo sabi keenya irra jiru lafa jirutti mootummaadhaaf saba lafa jiru barsiisuu. Isaan immoo karaa paarlaamentii isaaniitiin mootummaa biyya sanaa akka dhiibbaa irratti godhan gochuu waan hamma humna keenyaa horii walitti qabannee gargaaruu kana ganamee ala jiru hojiinsaa wanti hojjechuun irra jiru. Dhumarratti yoo yaada qabaattan waa'ee kanarratti irraan sinii kadha Dr. Alamaayyoo. Oromoon iddoo hundumaatti akkasii yoo nama beekaa isaatii wajjin walitti dhufee walirraa bare caalaadhatu of guddisa maaliif inni beekaan sunis sabuma sana keessaa waan ba'eef akkuma ija saba sanaatiin dubbii kana kan ilaalu. Kanaaf isa hamma dhaabame kana jabeessinee Awurooppaa keessatti yookiin bara dhufu iddoo gara biraatti godhannaa. Tokkummaa bartoota Oromoo biyya Awurooppaa isa jedhu isa caalaa akkasitti waan ijaaramu natti fakkaata. Nama beekaa baay'ee qabna biyya alaati. Warri beekaan kun saba isaanii lafa jiranitti gurmeessanii wal barsiisanii gara tokkotti akka lulloofnu kana kan hin naamu. Ammas keessummaa sadaffaa qabna dhaggeeffattoota keenyaa. Keessummaan keenya kun immoo adde Milkooftuu Fiixaa jedhamu. Namoota koricha sanarratti argamanii yookaan immoo irratti hirmaatan keessaa nama tokkodha. Adde Milkooftuun waan irraa baratan guddaa ta'uusaa ibsuudhaan eegalu xumurarratti waan ta'uu malu jedhan yoggaa kaa'uuf jedhan. Horisaa baay'ee gaariidha. Wanna namatti tolu, wanna garagaraa ibsu tokkorratti wanta xiyyeeffatee miti. Barmootarree, waa'ee afaanirree, waa'ee seenaarree hedduudha. Wanna guddaan irraa argadhe yaani personally baay'ee wanna duraan hin dhaga'iin, wanna duraan hin beekiin. Profeesota keenya duraan maqaadhaan beeku amma garuu qaamaan kan arge dooktaroota keenya beekaa keenya kan irratti arge baay'ee nama gammachiisa. Waa'een Oromoo hayyoota Oromootiin deebisanii yoggaa dhiyaatu nama gammachiisa moo akkam? Baay'ee malee beektaa evidensii wanta jedhamutu jira miti gaa. Ragaa. Yeroo baay'ee seenaa hin dhageessa garuu kun akkamitti mirkaneeffachuu danda'a gaafii jedhu si keessa seenaa. Wanna sani isaan dhufanii si fuuldura dhaabatanii hayyoon keenya si ibsan evidensii isaanii fidanii kun bakkee kanaa dhufee kun akkana ta'e kun immoo akkasii jedhanii yoo si ibsanii baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ame waan baay'ees waan hedduu sirraa baradhe. Oromoon alallee warri biyya Ingilizii irratti hirmaataniiru miti? Namni baay'ee. Ingiliffaatiin immoo afaan Oromootiin guyyaa lamaan kan dhiyaataa ture. Afaan Ingiliffaatiin, afaan Oromoofaatiinis dubbachaa wanni ibsame hin jira garuu saba biraatu jira ture beektaa. Sabni biraatirree wanna hunuurratti hojjetaa jirru, wanna hunuurratti haasa'aa jirru akka hubataniif jedhame Ingiliffaan godhame. Garuu namni irra jira sa'aatii 4 booda yeroo baay'ee hin deemu namni sabni biraa jechuu kiyya. Achiin booda garuu wanni baay'een Oromoofaani. Achumarratti Ingiliffaanis godhanii irra deebi'an immoo Oromooffaanis kan ibsan. Warri afaan kana badaatiin dhageenya ibsama jechuudha afaan Oromootiin. Eeyyeen sirriidha. Mee isin yoo maal ta'e guddachuu danda'a jettu? Ani kanatti fakkaatu maqaasaa kana ibsu the network of Oromo students kan jedhu kana beeksisuu jechuudha. Beeksisuu furriitti immoo irra deebi'anii ibsuu jechuun kiyya namni barate qofti miti kan irratti hirmaatu. Baratuu jechuun namni tokko dirqamaan digrii yookiin dooktareeta qabaachuu hin qabu. Anaaf akka ani wanta taasisamuu hin bahe gaafirree qabaayyuu isaaniifi garuu kuteetaan bahe si dubbisu jedhee maalee yaada seete ani ilmoo kiyyarraa barachuu hin danda'a. Hojii kiyyaatirraa barachuu hin danda'a.
ollaa kiyyarraa barachuun danda'a. Wanni sun Oromoof kan hojjetu yoo ta'e wanna isa fuudhee bahee Oromootti ibsuu qaba. Yaada jedhu yaada. Kanarratti maalii hojjetan kan jedhamu ibsa gaarii oduurratti kenname kan jedhu qaba. Akka nama hundumaa qaqqabu akka hunduu dhagahee jiraachuu isaa beekee irratti akka hirmaatu jechuudha. Akkasi. Xumura irratti adde milkooftu ergaa yookaan dhaamsa qabaatan carraa isinii kenna. Dhaamsi kiyyaa maayinni amma dubartoota baay'ee na jarri beektaa. Dubartoonni baay'ee xiqqashuudha. Lakkoofsan jirraa bakkee kana. 5 ta'an kanan caallu. 5 keenya keessaa immoo kan irratti really participate gochaa jirtu Addisee jedhamti. Chairmaanii Oromoo Women Association kanas jira kan London jechuudha. Maalan jedhaa unu baay'inne irratti hirmaachuu qabna. Waa baay'ee beekna. Waa baay'ee ibsuu dandeenya. Waa baay'ee nama keenya irraa kakkaasuu dandeenya. Kenna akkasii qabna nu dubartoonni nuti fayyadamaa hin jiru. Maaliif hin baane? Maaliif baanee of hin beeksisne? Maaliif qorannoo jedhamu, barmoota jedhamu, wanna baay'ee jedhamu maaliif kara dhiiraatti dhiifama? Kun dhiifamuu qabu. Unu hin dandeenya. Barachuus hin dandeenya. Waa'ee tokko irratti qorannee waan sanarree qopheessuu hin dandeenya. Kanarratti dubartoota fan ergaa qaba. Maaloo koottaa hirmaadhaa anis karaa websaayitii keenyaatiin karaa Oromoo Women Associationitiin wanna kana sirriitti irratti hojjechuuf amma walitti taasisaa ture. Sirriitti hin beeksisna, sirriitti hin baafna. Kanarratti immoo wanni guddaan immoo ani dhiiroo keenyaaf ergaan qabu maayini kee kanatti kasi dhibu Profeesariin jiru, Doktariin jira, namni single degree qabu xiqqaadha jechuu nan jaalla. Garuu maal godhanii dhufan? Kun gaafi guddaadha. Kophaa dhufan isaanii yoo haadha manaa isaanii fidatanii dhufan jechuudha. Inni dhufne jechuudha sun galee isaan irratti dalaguu qabu, fiduu qabu. Mana keessatti inni laali digrii darbee, maasterii darbee, PhD darbee laaliga. Wanna baay'ee bira deemaa jira. Haati manaa sun inni digrii hojjetu, ishiin dippiloomaa hojjetu at least maal sun goon. Inni doktoreeta hojjetu, ishiin immoo maasterii isheetirraa akka hojjetu, kun digrii akka hojjetu maaliif hin goon, maaliif hin gargaaru, maaliif gargaaruu qofaa miti. Kunis kan jedhamu jira miti maaliif wanni san irratti hin hojjanne isaanii kun qofaa miti. Dubartoonni irratti cimuu qabu, kaalchariin keenya nu qaba. Wanta baay'ee jira kan gadi nu qabuu danda'u. Wanti san garuu cabsinee baasuu dandeenya. Speeshaalii namni dubartoonni Eeroopiyaa keessa jiraatanii maal qaqqabu. Wanna dandeenyu hundumaa goonee biyya keenyaaf bu'aa wanna buusu tokko dalaguu yaadaan. Dhaggeeffattoota keenya neetwoorkii qorannoo Oromoo London irratti kan xiyyeeffate qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra. Keessummoota keenya Dr. Ilfinee Uddeessaa, Dr. Alamaayyoo Kumsaa fi Addee Milkooftuu Fiixaatiin guddaa galatoomaa jecha isin dhaggeeffattoonni keenyanis immoo ulfaadhaa jechuudhaan sirba ittaanu kana isin affeere. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan akkuma kanaan duraan yoo nu quunnamtan kan isin keessummeessinu ta'uu asumaan isinii dhaaba. Ya biyeko, biya pako, ilupa bor biya una gorede ki dedaloni. Ya biyeko, biya pako, biya jani shono di kan firisa abaoka. Ya biyeko, biya pako, biya apag machizi hayun sena baufraga. Ya biyeko, biya pako, jiruf jireenya namaati, mijataadha qilleensi kee, hanbaa qabeenya addunyaati, bosonaa fi bineensi kee, gootni diinaaf harka laanne, qoraffatan saa'iluuti, gootaa fayyuu biqilchite, lammii kiyyaaf maachite. Ejji diinaatiin argini, hamtuun surraan darbini. Jiidha gannaa bulan gogne dirri kan teeti, aarsaa biyyaa namaa bineensa firri keeti. Maa himamee lallabamne seenaan kan keeti, seenaan kan keeti. Sii guddatee na lallabaan intalli keeti. Maa himamee lallabamne seenaan kan keeti. Seenaan kan keeti, sii guddatee na lallabaan intalli
injirutun jirre hundu lafarragute bosona yayo kan faranji guyyan daawwatu kute gachiti dari fincawa dangaati fincawa daganchile yayo jirau mamarani 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 Ya biyako, biyapako, biyajani shono dipika firisa abaoka. Ya biyako, biyapako, biyapaga machizi ayun sena baufraga. Ya biyako, biyapako, jiruf jirenya namati. Mijata dagilensike anba gabenya dunyati bosona bibinesike bosni dina farkallane korat patansa iluti bota fayu bikilchite lammiki ya bunchite ijidina sinargini hamtun sirran darbini Jida ganna bulan kogne durri kan keti arta biyana mabine safri keti mahi mami lallabamne tenan kan keti ti dade lallaban talli keti mahi mami lallabamne tenan kan keti ti dade lallaban talli keti injirutun jirre hundu lafarragute bosona yayo kan faranji guyyan daawwatu kute gachiti dari fincawa dangaati fincawa daganchile yayo jirau mamarani daganchile yayo jirau mamarani daganchile yayo jirau mamarani daganchile yayo jirau mamarani daganchile yayo jirau mamarani